Premier League Ingilaandi bara dorgommii 2026-27 galuuf guyyaa 9 qofatu hafa. Dorgommii bara kanaas Arsenal irra deemiin shaampiyoonii akka ta'uu danda'u optaan tilmaamira Diniyaas Bashir. After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Ligiin jaallatamaan addunyaa Premier League Ingilaandi bara dorgommii 2026-27 torbee jimaata dhufu eegalam. Liigichaan hanga yoonaa kilaboonni 9 leenjisoota haaraa qacaranii jiru. Leenjisoota haaraan liigicha kan eegalan Manchester City, Liverpool fi Chelsea sadarkaa 1-5 gidduu xumuruu danda'u jedha tilmaamni optaan baase. Ragaalee lakkoofsaa irratti bu'uureffachuun xiinxala isaa kan baasu optaan baranas shaampiyoonii liigichaa Arsenal jedhe. Waggoota 22 booda bara darbee shaampiyoonii Premier League Ingilaandi kan ta'e kilabiin kaaba London Arsenal garee bara darbee irratti taphattoota haaraa dabalatee jira. Kilabiin kun bara darbee waancaa Premier League Ingilaandi injifachuun Champions League Awurooppaatiin xumuraaf gahee Paris Saint-Germain mo'ame. Arsenal gabaa taphattoota bara kanaatiin garee isaa caalatti cimsuuf tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhateera. Bruno Guimaraes sarara gidduu caalatti jabeessuuf yoo mallatteessifatu Peron Kaapee taphataa sarratti sabitaa fi gidduu kana dura argisaan bira ture dhaabbii mallatteessifateera. Optaan Arsenal qabxii 85 tuqaalama olitti qabachuun shaampiyoonii ta'a jedhe. Arsenal bara darbee qabxii 85 shaampiyoonii liigichaa ture. Crosses and bad either. That is a brilliant goal from Marmoush. Bara darbee qabxii 7 caalamee sadarkaa lammaffaan kan goolabe Manchester City bara kanas qabxii 81 sadarkaa lammaffaan akka xumuru tilmaamni optaanii addeessa. Manchester City mallaqa guddaa euro miliyoona 200 fi miliyoona 35 itti siqu baasuun sarara gidduu irratti taphattoota lama Elliot Anderson fi Ayyub Wandi mallatteessifateera. Waggoota 10 booda leenjisaa garichaa Pep Guardiola waliin gargar bahuun leenjisaa haaraa Enzo Maresca kan durfamu City jirra taphattoota hedduu taasisuus Arsenal caalee liigichaan shaampiyoonii akkan taane optaan barreessira. Bara dorgommii haaraa kanatti garee Manchester City ijaarsisaa kan Pep Guardiola irraa addaa fi cimsa haaraan ni dhiyaataaf eegama. John Stones fi Bernardo Silvaan garichaa yoo bahan sarara gidduu irratti Rodrinis gara Barcelona deemuuf dhiyaateera. And the man arriving, lovely goal. Oh, that's a corker from Liverpool, it really is. Leenjisaa Arne Slot geggeessuun Andoonii Areola kan qacare Liverpool sadarkaa sadaffaan xumura jedha tilmaamni optaan. Bara darbee sadarkaa shanaffaan kan goolabe Liverpool qabxii 76 sadarkaa sadaffaa akka qabatu tilmaamee jira. Michael Carrick leenjisaa dhaabbii gochuun bara haaraa kan jalqabu Manchester United bara darbee sadarkaa sadaffaan xumure. Bara kana garuu sadarkaa tokko gadi sigaatee afraffaan xumura jedha tilmaamni kun. Leenjisaa haaraa Xavi Alonso kan durfamu The Blues Chelsea sadarkaa shanaffaa qabatee xumuruu akka danda'u ragaan optaan baasanii addeessa. Tottenham Hotspur, Aston Villa, Brighton and Hove Albion fi Brentford sadarkaa 6 hamma 10 argatan. Kilaboonni 3 Coventry City, Ipswich Town fi Hull City miiluma dhufaniin deebi'anii gara Championship akka bu'an tilmaamni optaanii akeeka. Gareen Frank Lampard leenjuu Coventry City tilmaama liigicha keessa turuu hamma tokko argatus Nottingham Forest garuu qabxii muraasan caalu akka malu tilmaamni kun ifoomsee jira. Gama biraan taphattoota murteessoo kanneen akka Bruno Guimaraes, Sandro Tonali fi Anthony Gordon kan gurgure Newcastle United bara ulfaataa dabarsuu akka danda'u optaan holding off his man, finds Gordon, lifts it in. Bruno! Oh my word! Bruno should... Taphataan sarara gidduu Manchester United Yuri Tielemans Aston Villa waliin addunyaa irratti mul'adheera. Manchester United ammoo kilaba guddaadha jedhe. Kubbaa miilaa milkaa'uuf qindoominni murteessaadha jedhe Yuri Tielemans BBC Sport waliin haasaa tolcheen. Abdurrahman Amin. Floats a deep cross in there and Tielemans takes a touch. Yuri Tielemans, oh it is! And Aston Villa have the lead! Taphataan sarara jidduu lammiin Beeljiyeem Yuri Tielemans baroota jijjiirraa lama Manchester United waliin maqaan isaa ka'aa ture osoo hin milkaa'in hafuun bara kana si'a sadaffaatti xumurame. Tielemans bara 2019 taphataa Monaco ta'ee ergisaan Leicester Cityf taphachaa osoo jiru Manchester United itti dhiyeenyaan dhimma isaa erga haasa'ee booda osoo hin xumurin hafe. Bara 2022 ammoo filannoo lammaffaa godhatee Frank de Jong Barcelona irraa argadhaaf osoo eegu waliigaltee malee waqtiin jijjiirraa xumurame. Bara kana paawundii miliyoona 35 waliigaltee waggaa 5 mallatteesse. Kana dura yeroo lama kilabicha waliin haasa'uu kan dubbate Tielemans bara kanas ni milkaa jedhee hiyyaanne jedhe. Taphatichi dhimmicha salphisee ilaaluun waancaa addunyaatiin tajaajila biyya isaatiif waan danda'u hunda kennaa akka ture BBC Sportitti hima. Ta'us barri kamuu taatee mataa isaa qabatee dhufa. Ammaanis haasa'ee hafuu qofa osoo hin ta'in dhugumaan taphataa Manchester United ta'eera jedha. Aston Villa waliin waancaa liigii Awurooppaa ganna darbe injifateera. Kilabichi morkataa cimaa akka ta'u
ta'uuf taphattoota gargaaran keessaa tokko. Teelemaans Aston Villa waliin addunyaa irratti mul'adheera, waan addaas waliin hojjenneerra, sadarkaa olaanaan akka mul'adhuuf na gargaareera. Aston Villaan kilaba guddaadha jechuun oolmaa isaatiif galateeffate. Ta'us kilabiin Aston Villa caalu ni jira. Isaan keessaa tokko Manchester United ta'uu kaaseera. Manchester United taphataan kamuu milkiidhaan jireenya kubbaa miilaa isaa akka xumuru gumaachisaa olaanaadha jedhe. Kana jechuun ogummaa kee keessatti jabaattee akka hojjettu si taasisa. Anis cimee hojjedhee milkaa'uu barbaada jechuun BBC Sportitti himeera. Yuri Teelmaans bara 2021 waancaa FA tapha xumuraatiin goolii injifannoo Leicester Cityf galchuun taphataa seenaa hojjeteedha. Bara darbe ammoo Aston Villa waliin waancaa liigii Awurooppaa xumuraaf gahuun isaanis goolii jalqabaa galchee Aston Villaan liigii Awurooppaa akka injifatuuf gargaaruun isaaf seenaa dabalataati. Fernandes in a positive position, slides it across goal, just wide. Manchester United waliin yeroo turuttis goliiwwan injifannoo waancaa galchuun kaayyoo taphatichaati. Manchester United tapha madaallii ga'umsaa PSG waliin goolii tokko qixaan gaafa xumuru jijjiiramee seenuun taphateera. Miseensota garee leenjistoota Manchester United keessaa namni maqaan isaa hin eeramin tokko daqiiqaa 30 keessatti hojii isaa dinqisiifachuun inni taphataa uumamaan kennaa kubbaa miilaa qabudha jedhe. Iddoo kubbaa itti hiriyoota isaatiif kennus dafee adda baasuuf dandeettii qaba. Fuulduratti waan guddaa hojjechuu danda'a jedheera. Teelemaans kubbaa miilaa kilaba biyya isaa Anderlecht keessatti yoo eegalu hanga ammaatti kilabootaa fi biyya isaatiif taphoota 668 taphateera. Biyya isaa Beeljiyeemis waancaa addunyaa 2026tiin nuusa xumura akka geettuuf taphattoota gargaaran keessaa tokko. Qabxiin dorgommicha irratti biyyattiin galmeessite quubsaa ta'uu baatus tapha bareedaa taphatanii akka xumuran dubbata. Tapha xumuraa Ispeen waliin taphatan irratti dadhabbii taphoota hedduutu ture, miidhamnes jira. Saniin duratti daqiiqaa dheeraa taphachaa waan turaniif osoo dadhabuu biyya isaaf taphachaa turuu himeera. Teelemaan Manchester Unitediif taphataa haaraa ta'ullee Leicester City keessatti kan waliin turan Johnny Ivan dhimma isaa Michael Carrick waliin sirriitti dubbachuun hariiroo isaa akka jabaatu taasiseera. Harry Maguire Leicester City keessatti waliin turan amma Manchester United keessa jiraachuu fi Marcus Rashford Aston Villa keessatti waliin taphatan Barcelona irraa Manchester Uniteditti deebi'uun Old Trafford dafee akka baru isa taasisa jedhamee eegama. Teelemaans osoo walii galtee hin mallatteessin dura Michael Carrick waliin waa baay'ee dubbanne, isaan keessaa dirree keessatti dhibbachuun akka hin jirree fi bilisummaan akka jiru waan danda'een ammoo garicha gargaaruu akka qabu natti hime jedhe. Kubbaa miilaa kolfaa taphachuudha gaafa Michael Carrick naan jedhu kuni waan ani ijoollummaa kootii kaasee irra dhufe ta'uu baruun gara Manchester United dhufe jedhe. Kubbaa miilaa keessatti milkaa'inni qindoominaan walitti hidhataadha jechuun yaada isaa goolabe. Of the UEFA Super Cup with Paris Saint-Germain. Waancaa mo'attoota Awurooppaa, shaampiyoonii Champions League, kilaboota Awurooppaa fi kan liigii Awurooppaa PSG fi Aston Villa walitti fide shaampiyoonummaa PSG-tiin xumurame. The Super Cup, it's retained by Paris Saint-Germain. The European champions win yet another trophy. Orkii kilaboota leenjistoota lammii Ispeeniin durfaman lamaan walitti fide kun Oostiriyaa Red Bull Areenatti taphatame. Shaampiyooniin Awurooppaa PSG'n taphicha harka 60 caalee taphatus Aston Villa irraa morkii jabaatu mudate. Taphattoota ciccimoo garichaa hundi waancaa addunyaarraa kan deebi'aniif PSG'n garee Unai Emery taphattoota dargaggoota hedduu fayyadame waliin taphate. Daqiiqaa 20ffaatti lammiin Joorjiyaadhaa Kivicha Kvaratskhelia goolii PSG'f galcheen dursaa turan. Ta'us Aston Villaan dhiibbaa gochaa ture. Inumaayyuu hamma daqiiqaa 15tti dhiibbaa gochaa kan ture Aston Villaan carraa goolii galchuus argatee ittiin fayyadamne. Daqiiqaa 45ffaarratti taphataan dargaggeessi kilaba Aston Villa Brian Majo goolii galcheen tokkoo fi tokkoon boqonnaa ba'an. Taphataan maatii Kaameruun irraa Ingilaanditti dhalatee garee biyyaalessaa dargaggoota Luxemburgiif taphatu Brian Majoon umurii 17f guyyaa 212 goolii galchuun taphataa waancaa mo'attoota Awurooppaan seenaa hojjete ta'e. Yeroo ja'a kubbaa kallattii sirrii eeggate kan yaale PSG'n Deezarii Du'een daqiiqaa 61ffaarratti kubbaa Usmaan Dembeelee mijjeesseef galchee injifannoo PSG'tiin goolii 2-1 xumurame. Kanaanis PSG'n walitti aansee waancaa mo'attoota Awurooppaadhaa kana fudhachuun AC Milaan fi Real Madrid taane kilaba sadaffaa ta'eera. Leenjisaan PSG'dhaa Luis Enrique ammoo yeroo sadaffaa waancaa kana fudhateen
faallaa kana leenjisaan Aston Villa Unai Emery'n yeroo 4 waancaa kanaaf ga'uun Carlo Ancelotti yeroo 5 ga'e qofaan caalama ta'us al tokkollee waancaa kana fudhachuu hin dandeenye. Taphicha booda Unai Emery'n injifatamuun yeroo hunduma nama aarsa garuu ga'umsa taphattoonni koo mul'isanitti gammadeera jedhe. Ga'umsa Biriyaan Maajoos dinqisiifate yeroo hunda dargaggoota waliin hojjechuun natti tolas jedhe. Leenjisaan PSG Luis Enrique ammoo kun miira addaatiin kana booda seenaa Real Madrid hojjeteef qophoofna yeroo sadaffaa waancaa Champions League Awurooppaa injifanne kilaba jabaa Awurooppaa ta'uuf qophoofna jedheera. Tapha kana abbaan murtee lammii Somaaliyaadha. Waancaa addunyaa akka hin dursine Ameerikaadhaa deebi'ee Umar Artantu durse. Kanaanis abbaa murtee jalqabaa Awurooppaadhaan waancaa mo'amtoota Awurooppaa kana durse ta'ee seenaa hojjeteera. Champions League titles. It is now successive UEFA Super Cups for Paris Saint-Germain. Another trophy to add to their long collection under Luis Enrique.